meeshaalee abbaa gadaa jechuudha. Namooti meeshaa aadaa jechuudha dalaksiifattanii na biraa qabdanii fi akkasuma mootuyyuu qarshiin isaa meeqa hunda isaa ofii ammoo meeshaa aadaa jettanii meeshaan aadaa kun maqaa qaba akkasuma calleen isaa garaagarummaa qaba waan baay'een garaagara jechuudha. Kana jechuun kiyya wal caala yookiin ammoo kanatu caalaa bareeda kanatu caalaa oriijinaala osoo hin tahin fedhii namaa irratti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuna jirtu amantii kutaan sooliin koodi baga jiraattanii isin jedha. Akkuma asitti argaa jirtan kana har'a wanni ani isin agarsiisuu barbaadu tokkoffaa irratti warroota ciicoo sabaree akkasuma mootuyyuu meeshaalee akka madaala adda addaa nama ajajattaniif dhaamsa guddaa isiniin ga'uu barbaada. Kana jalqaba irratti inni kuni kan Asiyaa Siraarooti. Asitti kan argaa jirtan kunniin jechuudha. Meeshaaleen asitti isin argaa jirtan kun kan Asiyaa Siraarooti. Itti aansuun ammoo hordoftootaaf kabajamtoota kiyya haala amma isin argaa jirtan kana meeshaan kuni kaameraa taayisiisii fi taayisifidi. Gaafa dura ajajamee hojjetamee bahuu haala kanaan jechuun siima'ee ulamee jechuudha qoraafamee kalaalaan isaa itti godhamee bayaa jechuudha. Isin ammoo ajajattanii booddeessanii ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 tursiiftanii kalaalaan isaa irraa kahee bifa haarayaan nasileessaa yookiin ammoo nasiimessaa isin jedha. Kanaaf tokkoffaa irratti eenyumarraayyuu ajajadhaan irraas ta'e nama biraarraa tahee meeshaalee akka madaalaa akka walumaa galatti akkana zarii akkana gosa fedhi haa ta'u akkasuma immoo kalarii barbaade diizaayinii barbaade haa ta'u meeshaa qodaa jedhamu walii galatti yookiin aananiif qophaa'u ajajattanii baatii 3-4 hin teessisina. Sababni isaa kalaalaan irraa kahaa bifa haarayaan qarshiin baafame isiniif dalagame isiniin jedha. Asiyaaleen akka har'atti fudhattu yookiin boruu fudhattu viidiyoo kana ilaalte abdiin qaba isiniin jedha. Itti aansuuni waa'ee meeshaalee akkanaa kana qofa osoo hin ta'in mee waa'ee qoriititti haa deebinu. Inni kun meeqa inni kun meeqa akkuma litirri isaa garaagara taheen akkuma litirri isaa wal caaluun wal caalaa deema. Garuu waan isin ajaa'ibaa irraa litira guddaa kanarraa xixiqqaa kanaa gadeettu gatiin isaa hin hir'anne isiniin jedha. Itti aansuuni asii kan isin qabdu qorii xiqqoo fi guddoo qabdi jechuudha. Tunis tan nama biraati. Ta'isii saayiziin amma tun guddoodha. Qumatii osoo hin tahin tun ammoo garaa xiqqoo xiqqaatti. Qoriin tunillee jechuudha. Wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdan tokkoffaa irratti akkuma asitti argaa jirtan kanatti haala isin argitanii muka heexoo irraa dalagama. Mukni kuni maashinatu boca qorii maashinaa jedhamtu yookiin ammayyooftuudha. Qoriin kunis adida taa'uun jechuun hin gogaa dhodhoowulee danda'a jechuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa ifaajee hedduun isin fakkeenyaaf birrii ergadhee birrii kiyyaan dalaksiifadhe birrii qofa laalina birriin uummata kallee dalaguu hin danda'u bu'aa bahii hedduu qaba. Tokkoffaa irratti isin amansiisuu fi nurraa fudhadhaa jechuuf hagama ganu dararaa jirtan fakkeenyaaf qabdii birrii xiqqoo ergitanii meeshaa sun dalagamee bisame birrii biraatiin birrii hojii biraa gumnee jechuudha. Meeshaa kanarra baafnee ergaa hoo jennullee hagam hagan hundi keessan ofii hin hubattanii. Kanaaf ani fakkeenyaaf birrii keessan qofa osoo hin tahin ifaa jennu asirra ifaanyee fi obsinu teennee isin eeggannu haga fudhattanii yoo isin dhootee waan tokko taatee jette garaa nu nyaatti isiniin jedha akka fudhattan abdiin qaba. Kana qofa osoo hin tahin meeshaaleen hedduudha. Meeshaan aadaa kana bichaa miti. Meeshaan asitti isin argitan kun kan Finfinnee deemaa jirudha. Uumama hedduu kan namatti tolu ijoolleen shawaa keessattuu jechuudha. Baay'ee galatoomaa ulfaadha. Kana jechuun kiyya hamma ammaatitti kastamaroota kiyya keessaa dhugaa rabbi dubbachuuf namni nan za'a yookiin ammoo bakka meeshaan xumurame isaaniin qarshii isaanii cufanii fudhatan ijoolleen shawaa haga ammaatitti galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu kan barbaaduuf dursanii namaaf kastamara isaaniitiif yookiin ammoo nama hojii hojjetuuf kennanii asi kan argaa jirtan kuni kunuuti kan obboleetti kennaati. Kuni meeshaa 7 qabdi isiniin jedha. Ammaaf viidiyoo haala nutti waan hin tolleef kun akkuma argitan 4 qofa isinii baase. Akkasuma immoo uffata aadaa diizaayinii bareedaa ta'een jechuudha. Diizaayiniin kuni diizaayinii ammaati. Kun callee kallachaati. Diizaayinii faashinaati. Kunoo haala argaa jirtaniin jechuudha kan hojjetamee baheedha. Akkasuma asitti illee jechuudha diizaayinii hedduu namatti tolu qamisiidha. Diizaayinii babbareedaa ta'een kana nasirra isin hubachiisuu barbaadu akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Bakka kanatti kutaa Oromiyaa 11 keessa kana jechuun Oromiyaa qofa osoo hin ta'in hundaa'ee Itoophiyaa isiniif dalayna kutaa Oromiyaa fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti yoo isinii kaa'ee yoo uffata Wallaggaa kun amma naxalaadha yookiin ammoo tuyyuu uffata adiidha. Adii irratti carqiin kun ka Jimmaati. Kalarii magariisa Jimmaadha. Ka Jimmaati akkasuma immoo ka Arsii feetanii Wallagga feetanii Walloo feetanii Harariin feetanii hunda kutaa Oromiyaa asirratti diizaayinii kanaan isiniif dalagamaa jechuudha. Isa kana osoo hin tahin murteessan asirra galu carqii kutaaleet isiniin jedha. Kana qofa osoo hin tahin kunniin hundi isaa kan Finfinnee deemudha. Kana qofa osoo hin tahin siinqee takkittii sanallee addatti yoo feetanii jettan na biraa hin argattan. Hubachiisa baay'ee har'a ani isin hubachiisuu barbaadu tokkoffaa irratti gilgilii jechuudha.
asii kan argaa jirtan yeroo hedduu gilgilii kana namootiin meeshaa aadaa dalagate na bira gilgilii hin baafanne tokko illee hin jiru sa'aatii kana gara gilgilii gara 11tti na bira jira isiniif waraabee hin jiru sababbiin isaa akkuma isin beeytan jechuudha hojii kana qofa osoo hin tahin kabraallee meeshaa kana qofa osoo hin tahin kabraallee waan qopheessuuf warra meeshaa aadaa addatti jechuudha daftara goonee fi haala sanii warra meeshaa aadaa achumaan dabarsine yookiin ammoo achumaan erginaaf isiniin jedha asirratti meeshaa aadaa xixiqqaa kana tokkoffaa irratti makiinaa kaffaltii kontiraataa isin barbaachisu lammaffaa irratti maatii erguu isin barbaachisu sadaffaa irratti tokkoonni isin hubattanii beekuu qabdan birrii xiqqoodha meeshaan kun biyya keessan isin gala kallattii makiinaa yoo ta'e bakka feetan jiraadha yoo fakkeenyaaf meeshaa kana dalaydanii geessitanii feenee ka ergu nu taate qarshii maliktii makiinaa jechuudha manna haaraa dhaynee ol isiniif erginu akka kaffaltan beeytanii jechuudha fakkeenyaaf tawsiila biyya arabaa warri jirtan irra caalaa ka ajajataa jirtanii biyya arabaa tawsiila birri keessan kafaltanii manatti taaksiin isinii fida akkasuma immoo warroonni biyya guddatan jirtan hin beeytanii dilvarii mana keessanii kaffaltii keessanii dilvariin isinii dhufa osoo giifti illee tahee jechuudha walirratti herreegatanii waan taaksii ofii fudhatanii isinii jedha nu ammoo humna akkasii waan hin qabneef makiinaa hawaasaa makiinaa ummata yookiin makiinaa kontiraataatiin meeshaa kan deddeebifnuudha kanaaf isin jaaladha isin kabaja akka baay'ee hubattan abdiin qaba irratti dabalataan wannan isinii kaa'uu barbaadu hubachiisa irratti meeshaan hundi isaa qarshii kanaaf meeshaalee keessan hundaayyuu jechuudha isiniif binnee ni qopheessina akkaataan galfanni makiinaa qarshii keessan yeroo hundaayyuu namnummaan birrii takka baasee isiniif ergu isiniif geessu hin jiru dhugaa rabbi natti himaa yoo jettan nu meeshaa kana walitti qabuu fi baajaajii baafnee magaalaa biraa irraa magaalaa biraa makiinaa kaffallee kenna dhufna isinii galee keessattuu jechuun warri meeshaa aadaa tokkoon keessanillee wanni isin kaffaltan hin jiru tola isiniif dalagama tola fudhattan maasha Allah tabarakallah irratti ammoo yoo birrii makiina osoo xiqqaate jechuudha nama biyya jiruuf birrii baajaajii kafaluu qabdan waan takka isinirraan fudhatamu tola keessan fudhattan meeshaa aadaa keessattuu warri majliisa na biraa dalagatan hundi keessan wanni isin kaffaltan tokko hin jiru kana waan taheefi meeshaa keessan ammoo kabajaadhaan isinii galee walitti osoo hin muufatin an ammoo hojii kiyya jedhee hojiidha hin tuffadhu na kafalas isiniin hin jenne waallee na godha isiniin hin jenne naallee waan san godhaan jenne garuu meeshaan keessan dhufee kotta kabajaan fudhadha naaf ergi yoo jettan maallaqa makiinaa achitti kafalaafi isiniin jedhee ammoo sanumaayyuu fudhachuu diddanii baatii 4-5 irra teessiftanii meeshaalee wal keessa nu harkaa dha'ee meeshaan nu bira guggugee kun dhoo'ee waan itti dibnu hin qabnu dhadhaa fakkeenya osoo dhadhaanuu jiraatee jedhee hojii biraa waan qabnuufi kennee yoo jenne bakkuma sanii dhiisnee biraa deemna haala kanaan hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa walirraa hubannee gatii meeshaalee akkuma calleen isaa garagaraatiin diizaayiniin isaa garagaraatiin wannaan isa qarshiin isaa garagar akka hubattan barbaada keessattuu warri biyya keessa bilbiltanii meeshaa aadaa san fedha meeshaa aadaati gadhiiftu meeshaan aadaa ka barbaadan waasaapii fi teelegiraama qofaan footoo iskiriinshuut godhanaa erga sababbiin isaa diizaayinii argine qarshii isaa tilmaamuu dandeenya ogeeyyii wajjin akkasuma immoo callee isaa yoo argine tilmaamuu dandeenya fakkeenyaaf abbaan gadaa kunii fi ashawaan zayitiin wanni akkas calleeleen garagaraa qarshiin isaa garagara waan ta'eef akka isin jaaladhu asumaan isinitti himuu barbaade viidiyoon kiyyaamootuyyuu inshallah dhiheenatti namni viidiyoo kana laaltan sheer godha sabskraayibiin 70 galuu fi namoota 700 fi nama 10 qofatu hafee inshallah biiznillahi ta'ala 700 tanaan akka daddaftanii sheer gootanii namni dhuftan sabskraayib gootanii 70 galchitan abdiin qaba isin jaaladha isin kabaja nagaatti toraabula fayyaan faaya lakkoofsi meeshaa kamiifuu dhimma kamiifuyyuu kama viidiyoo kiyya kanarra jiru afaaniin yeroo baay'ee hin himu malee garuu isiniif maxxansa nagaatti toraabula